gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa billiqaa gaafa bishaan baaroo dhiqdhiqaa gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa billiqaa gaafa bishaan baaroo dhiqdhiqaa gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa billiqaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuunee jirtanii fayyaa keessanii nagaa keessanii kabajamtootaaf jaalatamtoota baga jiraatanii egaa subhanallah ba'u malee mana ba'u malee akka gala rabbitu beekaa jechuudha. Mucaan kuni akkuma argitanii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Finfinnee irraa ka'ee gara Adaamaa otoo deemu makiinaa isaa dingata dhaabee sirba tokko sirbee gadhiisee kan isaan jechaa jiran jechuudha. Isaa booda balaa dingataatiin lubbuusaa baatee jirti jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi baay'ee tokko baay'ee tokko namoonni makiina sanallee agarsiisan sanallee baay'ee tokko nama ilaaluuf nama saqaqa. Makiinaan illee waan hafteetti hin qabdu jechi walitti bu'umsa isaa waan akka mutiniitii cafallaqameera sirriitti jechuudha. Egaa akka ofii jedhan osoo hin ta'in akka rabbii jedhedha jechuudha. Hundaanuu gaafa guyyaan geesse wallahi ofiis waamti jechuudha. Ilaala makiina karaarra dhaabatee sirbaa iddoo tokkotti immoo ishee macarrashaati kan jedhu tokko immoo duraanii jedheeratee amma jedheetee hin beeku uummata fedee walitti baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Wallahi namni gizee laallu daqiiqa tokko keessatti waan asiin amma hin jirre kana addunyaa kana gizee jecha namaa gocha namaa ilaaltanii wallahi sin gaddisiisa jechuudha. Ilaala akkuma namaa jiru makiinaa isaa keessa bu'ee gara Adaamaatti otoo deemu otoo immoo bakka yaadee sana otoo hin gahin aduumsatti deemuu jiru malumsatti malaa jiru sana otoo hin gahin karaarra dhaabee sirba sirbee gadhiisee daqiiqa booda immoo lubbuunsaa darbitee yoo jedhanii maaltu isinitti haa dhaga'amu? Wallahi maaltu isinitti haa dhaga'amu? Nama gaddisiisa jechi yoo akkan ilaallu yaa rabbii koo ati nuu dhiisi hundaayyuu wallahi laazim akka waan waggaa meeqaa nyaannu tokko wayin immoo hin beennu nuti. Fakkeenyaaf kana goona qaxaroo qabna wallahi karoora baafna nuti karoora baafna du'a kana yaadannu jechuudha. Karoora baafanna akkas goona akkas taana ganaa ji'afaatti ganaa ji'a lamafaatti ganaa isa waggaafa karoora baasna wallahi. Kanaafuu waan nu mudatu immoo hin beennu. Rabbiin dhugaa dubbachuuf balaa akkasiirraallee sinaa oolchu. Nama gaddisiisa. Amma kana baatanii amma kana yoo dhabamtanii baay'ee tokko ulfaata. Makiinaan illee hattaa makiinaan illee tokko nafnee jechuudha. Haayiliitiin han agarsiisan isaan gadhiisan tokko makiinaan cirumayyuu walitti cacafaqamteetti jechuudha. Kana keessa ugaa danaazaa mucaayyuu argamuun shakkiidha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi akkatti baatan malee akkatti galtanii hin beektanii baa beektu malee galan beektanii jechuudha. Rabbiin wallahi nagaan sin baashe nagaan sin haa deebisu. Balaa akkasii laarree rabbiin sin haa oolchu. Balaa akkasii laarree rabbi sin haa qabu wallahi. Amma kana argamu amma kana dhabamuu kanarraa rabbi sin haa oolchu wallahi laazim hin ulfaata. Baay'ee tokkollee laphee nama gaddisiisa. Amma kana sibira jira amma kana sibiraa gizee namni dhabamu baay'ee tokko wallahi laazim lakka yoo duubatti naannotee akka duubatti naannotanii wallahi bakka waan jira hin jira mitiire gizee tokko amma namni si wajjiniin deemee daqiiqaa tokkotti simbiraa eejibamu kanatti waan baay'ee keessa sin gashee lakka kanaan nuti baay'ee assaamnu kanaan nuti akkas goonu jettaniillee akka
obbartanillee sin godha dhugaa rabbi. Mee wallahi amma dandeenyetti mee makeerii tokko dalagannu mee hin beeknu guyyaa nutti dhuftu hin beeknu. Guyyaa nutti dhuftu hin beeknu. Guyyaa itti gala keenyaa hin beeknu. Guyyaa asirraa godaannu kana hin beeknu. Akkuma kana amma argamanis amma dhabaman kana guyyaa kana hin beeknu jechuudha. Nuti karoora baay'ee goonaa akkas hojjennaa kana binnaa kana goonaa jennee karoora baay'ee baafan. Garuu immoo karoora inni nuu baase malee kan ofii keenyaa miti. Rabbiin immoo du'a akka kanaarraa rabbi najaasin haa baasu. Rabbiin manaa sin baasee mana nagaan aalii keessanitti illee sin haa deebisu. Wallaahi rabbiin balaa akkasiin irraa sin haa eegu. Balaa dingataarraa rabbi sin haa eegu. Inni dhukkubsatee mana kiimii keessa gangashitanii gaafa guyyaan ga'e simbiraa deemuu fi inni amma kana simbiraa ka'ee dhabamu tokko miti. Wallaahi naasuunu haati akkamaa taatu yoona kana. Maatiin obbolaan akkamaa ta'an baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliif hanacha hanqatu hin jiru garuu du'a dingataa rabbi najaa sin haa baasu. Inni ilaallatanii wal aananatanii maal godhanii qabaratanii fi inni immoo amma kana ka'ee amma kana nama biraa dhabe kuni dhukkubatu baay'ee dhugaa rabbii baay'ee tokko laphee nama cabsaa jechuudha. Maal godhure kana jedhee rabbitu isaaf haqqadee gaafa amma kanaa nyaatta gaafa kanaa immoo jedhee rabbitu qaddaree fi isaaf illee rabbiin immoo eddeetti lubbuu isaa baasu ilaala. Haqatee manaa baasee ka'ee haqatee karaa irratti karaa qixa lamaan bakka adeemuuf ga'uuf ka'eellee toon ga'iin jechuudha. Akkasitti hafee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisaa baay'ee tokko laphee namaa cabsaa. Egaa maal godhure wallaahi achuma itti galli keenyi rabbiin du'a dingataarraa rabbi sin haa eegu. Kan akkasiirraa rabbiin sin haa haatisu. Bakka jirtanitti rabbi sin haa eegu. Balaan makiinaa baay'eetti uummata miidheera. Wallaahi baay'ee tokkotti akkana hin jedhamne wallaahi lubbuun namaa akka hin taanetti balaa makiinaatiin lubbuun nama baay'ee darbaa jira. Tokkoffaa rakkisaan karaadha. Tokkoffaa immoo otoo baratanii sirriitti ofitii kana fixiin birriitiin darbu. Tokkoffaa immoo gizee tokko mariin hani qabamuu fi akka haayiliitiin oofu. Tokko immoo ariitiitiin bakka sana geenya jedhanii ariitiitiin oofu. Akka kanatti lubbuun nama baay'ee akkasitti darbaa jira. Akkana hin jedhamnetti namni dhumaa jira jechuudha. Irra caalaan gara Oromiyaa kana keessatti lubbuun namaa akka guyyaa guyyaatti kan darbu sababa makiinaatii jechuudha. Makiinaa makanaa jechuudha. Sa'aatii kanatti immoo roobni garmalee jira. Gommaan illee lafa hin qabatu. Gizee tokko immoo mariitu citaa. Gizee tokko immoo waan baay'eetu jira fatanaan jechuudha. Haan ariitiitiin oofaniifa. Akkasitti lubbuun namaa akka kanatti darbaa jira. Rabbiin kan akkasiirra sin haa eegu. Rabbiin sin haa tisku wallaahi. Rabbiin gadda qe'ee keessan ittiin gashiin balbala keessan ittiin gashiin rabbiin manaa sin baasee nagaan sin haa deebisu. Kan akkasiirra rabbi sin haa eegu siniin jedha bulaako wallaahi. Baay'ee tokko na gaddisiisee akkasitti argee nama baay'eetu sheer godhee bo'aa jira. Nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Baay'ee tokko jechi hin hafanii du'a hin hafanii akka fe'ee yoo lubbuu dheeratanii garuu immoo amma kana namni sin biraa deema amma kana yoo sin biraa dhabamu baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Maal godhama reega rabbuma dabarsee fi isaaf guyyaa kana guyyaan kun hankee har'aa jedhee rabbitu sila barreessee fi jira wanta ta'eef yoo makiinaan taane illee guyyaa sana hafuu hin danda'u jechuudha. Maaliif irree rabbi biraatii dhuftee fi isaaf jechuudha. Darbitee sila barreeffamtee lafa teessee fi jennu hin qabnu egaa maal goonaa miti. Rabbiin sin haa eegu siniin jedha bakka jirtanitti baay'ee tokko ulfaata. Nama baay'eetu sheer gochaa jira. Lubbuun nama baay'ee sababa makiinaa kanaatti wallaahi mana tokko keessa obbolaa 2, obbolaa 3, obbolaa 4 namni kaffallee aarsaa hin jiru. Baay'ee tokkotti nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf wallaahi. Eddeetti lubbuun dhume mana tokko keessa faatu jira jechuudha. Maa inni kuni
gizee tokko ariitiitiin inni sunillee ariitiitiin inni kunillee ariitiitiin walitti dhufaa woosa walitti dhufu sana wal sila walirra bahee jechuudha. Wallaahi amma makiinaan mucaa kanaa hin argitu jedhee yaada. Danaa zaamti keessaa ofii argamee mucaan kun bahee raasaayyuu shakkisiisa jechuudha. Bitintiin jetteetti jechuudha. Walumatti cufulluqamtee jechuudha. Yoo akka isa ate bira fidaniiru isaa fi makiinaa sana wal bira fidanii yoo uguma kan saatite baay'ee tokko danaa zaamti argamuusaayyuu shakkiidha kana keessaa dhugaa rabbii. Maaliif cafallaqameera garmalee jechuudha. Kuni maali haayiliitiin warra rukutee jechuudha. Haayiliitiin dhaqeetii warra rukuteera. Gizee tokkummaa makiinaan illee mucucaata lafa wanta ta'eef karaarra daandiirra kaattee dhaqxee mukatti illee buutiidha kaatti illee buutii waan baay'eetu jira fatanaanii. Rabbiin sinaa eegu subhaanallah wallahi akkatti manaa baanii malee akkatti galan hin beekanii. Baabeenna malee gala keenya hin beeknu gala keenya rabbitu beekaa hundaayyuu. Rabbiin amirii jabaatte sinaa qayeeshuu. Rabbiin immoo nagaan sini baasee nagaan sina haa gashuu. Balaa akkanaarraa rabbi sinaa eegu ulfaata baay'ee tokko laphee namaallee cabsa. Laa ilaaha illallah godhanii qabanii hundaayyuu jechuudha. Itti galli keenya ga'achumaaf teenya har'atee boorteen beenu taraa eegganna dabareedha. Maaliif kontoraataa jira danarraa jechuudha. Itti galli keenyi manni keenyi dhugaan isuma kana jechuudha. Asii cinqamnee kanan go'annee kan akkas goonaa jenna. Inni qabus inni hin qabnes kunoo gaafa guyyaan isaa ga'e akkuma kana deemaa jechuudha. Inni makiinaa qabu inni fooqii qabu inni akkamitti kooree taa'u inni warqii inni maali hinnaaf warqiin sunis uffanni sunis makiinaa sunis qabeenyaan kun sassaabame faanarra naqochi asuma irratti haftii jechuudha. Nuti cinqabna dubbiyaa keenya nafsiyyaa keenya abboommachuu dadhabnee jechuudha. Kan fudhattanii dhaxxanii kafana adii tokkoof waan badaa ta'e gaarii ta'e achitti gaafatamtan bicha wanti tokkoon sin faana dhaquun jiru. Qabdanii abdanis qabaattanis inuma hafti jechuudha asirratti. Gaafa deemtan kafanitti adii tokkoo fi gaaffii keessan gaaffii qabrii bicha wanti fudhatamee dhaquun jiru. Garuummoo cinqabnee adagaa arginee lubbuu keenya kana ofitti mi'eessine wallaahi gizee tokko nama gaddisiisa. Lubbuu akka kana tasa daqiiqaa tokkotti baatu kanaaf cinqabnee hirriba of oowwannee adagaa arginaa jechuudha duniyaaf. Duniyaan hin dhuftisin noosuma asitti qabanii deemanii kun har'a mucaan kun amma makiinaa isaa sin nafne inni sin nafne wal faanarra deemanii jechuudha. Akka kanaati. Subhaanallah wallaahi baay'ee tokkomee otoo of ilaallee bareedaadha. Inni asirraatii afaan banaa oolu, inni asirraatii haadha namaa arrabsaa oolu, inni asirraatii wal xiqqeessaa oolu, du'aa qabrii keessaa baasee, du'aa boolla keessaa baaseeti jiraas walitti mataa namaa galgashee ganda namaa booru ganda namaa iftaan ganda namaa akka kanaan taa'ee maayiin qabu tuttukii banatee nama xiqqeessaa oolu. Mee yoo kana faa laalu maaltu ta'a gaamu laata? Mee sodaa rabbii silallee sodaa rabbii eessa jiraatu sodaa rabbii qaata dhiisanii waan duuti isaanitti fakkeenyaaf waan duunan se'anii duutillee nutti dhuftu se'anii amma isaaniif bakka isaan malees hin jiru addunyaa kanarra isaan alalmaa lammaffaa argataniiru jechuudha. Mee ilaalame warri ganda namaa xaqqaawwatanii warri nama galgashitanii du'aa boolla keessaa qabrii keessaa yaastan mee kanarlee ilaala obboleessa keessan daqiiqaa tokkotti sin biraa dhibame subhaanallah wallaahi mee kanatti ilaalladha.